guyyaa gaafa xarrii 17 muhaadaraa keenya warafaan keenya walafaan keenya Xarrii 17tti Xarrii 17tti Hinafinaan magaalaa yafnu. Somboo. Allahu Akbar. Allahu Akbar jecha madrasaan Somboodhaa injijjiirame jennaan laaluu dhufnee gibbii itti naanneeffatanii waa hunda godhanii mana isaaniillee marraa hedduu itti deddeebi'uudhaan akka manni sheeka keenya ijaaramu goonee manni isaanii ijaaramee jira. Bakka ilmiin itti qaraamu addaraasha guddaa 20 fi 25 kan itti dhiyaatu ijaaramee jira. Kunoo akkuma isin agartan kana bakka jirtan hundaa warri biyya keessa warri biyya alaa guyyaa keenya xarrii guyyaa 17 bara 2008 ji'a shaabaana 6 achitti walitti agarra. Ulamaan dhufaaru kun ulamaa raasikaa fi aaqila aabidaaf jechuudha. Bakka kana keessaa maaltu burqaseetanii isin nama miidiyaa addunyaatti mul'atu. Investimentii islaamummaa kan nahwii, kan fiqii, kan seeraa, kan tafsiiraa, kan ulumul quraanii waan fasalaasatu wasittuuna fannan asii burqa waan ta'eef Xarrii 17 irratti gammachuu jiru waliin qooddataa ammasittis immoo akka ta'uu qabu xarrii 17. Afaanii Arabiyaatti immoo Jumaadul Shaabaana 6. Shaabaana guyyaa 6 yookaan xarrii 17. La aanaa 2 kan waamamee jiru amma. Aanaa Saqqaatii fi aanaa Shabeeti. Aanaa Shabee jechuun masjida Jumaa 157 qaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota firdooftota keenya gama sheekota laalaa bakka jirru magaalaa Somboodhaati. Madrasaa Somboo keessatti argamna. Madrasaan Somboodhaa injijjiirame jennaan laaluu dhufnee gibbii itti naanneeffatanii waa hunda godhanii seera isaanii eeggatan. Biyya kan bulchaa jiran biyyiidha. Hundinuu seera qaba. Itti aansuudhaan manni darasaan itti qaraamu jedhamee ijaaramee qorqorroon buufame jedhame isa kana. Madrasaan keenya isa kana madrasaan mongarsiinee akka tokko miyyellaa isaa amma jaaran isa darabbe isiisichi jaaran laatii kana laalinaati fi kana rabbee kaatuma dabarfattan kana jechuudhaan sheekotii har'a magaalaa Jimmaatii waliin dhufne magaalaa Somboo keessatti daawaan godhamaa ture isaanii waliin jirra meedhaamsa isaan qaban shee markazii kun oola shee markazii waliin jirra mee maaltu hasaa malaata isin hasaa dura بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بولي وانكينيا كيساف جما أكم جرتن نجما الحمد لله نتي ويا هراكنا كيستي ويا جمعة ويا جمعشو ويا جتشو داين جمر رايس كلو نتيرفني بكتولين جمر را نتيرفني بكاد داتي رفني مسجدتي أدار ديمني سجنتا وايد إما علماء كينيا كفصيفتوتيف baay'ee gammachuu keessa oollee ergaan bakkuma hundattuu daddarbee amma immoo Juma'aa booda gad dhufnee bakka konferensiin keenya itti gaggeeffamuudhaaf deemu lafa bal'aa kana irratti seensiisaa akkuma mul'atu gara kana kun immoo bakka qiraatiiti bakka halqaati jechuudha bakka ilmiin gaafa ulamaan dhufan itti qara'amudha inni kun immoo madrasaadha fa inshaallahu ta'ala xarrii 17 irratti gammachuu jiru waliin qooddataa ammasittis immoo akka ta'uu qabu xarrii 17. Afaanii Arabiyaatti immoo Jumaadul Shaabaana 6. Shaabaana guyyaa 6 yookaan xarrii 17. La aanaa 2 kan waamamee jiru amma. Aanaa Saqqaatii fi aanaa Shabeeti. Aanaa Shabee jechuun masjida Jumaa 157 qaba. Gandoota 22 qaba aanaa Shabee jechuun. Kun hundinuyyuu qaqqabeera ergaan keenya inshaallahu ta'ala akka aanaa Shabeetti akka aanaa Saqqaattis akkuma kana bal'inaan ergaan darbuu qabu darbeera. Inshaallah nagaadhaan akka rabbiin ittiin nu gahu sheekotii gurguddaa akka godinaattis beekaman akka Oromiyaatti illee maqaa fi beekamtii kan qabanu irratti nuuf argamu jenneeti abdanna mee sheeka keenya Sheek Jamaal
فارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا هردوتوتا بلا الدنيا رجرتن الله أكبر. نتي أمتا إثيوبيا ورميا قدنا جمع أنا شبه سمبو مقالا قدتي مقالا أرقو مقالا جاللا مقالا تبسي مقالا هشكي أو وقال إيرادنا أسلمني كن مدرسة كن يكون ورا فكرة قبل لفتسا أكنا بلتا يا سلام ورا شبه بقرب بين برا كل ما كل أسدتي ولتنو قبل ورا ساقا جيسيسنا أبو كبابي يا مكة ما دين كيسنا مياريرا في مرقة غرسنا رفا سكن تاني تبوفا ربنا أرجع شفاء نبي المصطفى جتا أجمع إرجع كنانو نمني ميديا كون يوكا سكالين كون اسم بركز بتلاقي وني ساقا أك أبو مات بانك بينيا بانجينيا سكترنا جينيا سكتري أدادا yeroo ammaa warra afaan keenya wala afaan keenya jennirra qaamni tokko ka irraa hafuu hin qabne shabeen guddinni aanaa shabee keessa magaalaan sobbo guyyaa guddina si guyyaa mul'ina si guyyaa gammachuu si guyyaa argachuu si qaamni dhimmi isaa ilaallatu akka nuti asitti argamu nisaa'an warii jaala sigaara wakibaara bakka jirtan hunda warri biyya keessa biyya alaa guyyaa keenya xarrii guyyaa 17 bara 2008 ji'a sha'abaana 6 achitti walitti agarra ulamaan dhufaaru kun ulamaa raasikaa fi aaqila aabidaa jechuudha bakka kana keessaa maaltu burqaseetaniisin nama miidiyaa addunyaatti mul'atu investimentii islaamummaa kan nahwii kan fiqii kan seeraa kan tafsiiraa kan ulumul quraanii waana fasalaasatu wasittuna fannan asii burqa waan ta'eef ija bitaatiin ilaala ija mirgaa malee yaada gabaabaadhaan ilaala yaada guddaa malee maqaa rabbii guddaa ta'e isin gaafanneerra namni viidiyoo agartan laayik sheer walii godhaa walii daddabarsaa khayriidha jedhani salaamu alaikum ورحمة الله وبركاته. أما قطعة ما أستاذ كينيا كبجمو في جالة مو الشيخ عبد الحافظ زت أنا سوستي سانتو في التنك أبي ثاني وجنة تري كان سانو فني مقالة جمار راي أما تورتي كيسان إساني وجنة تو. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبجمتوتا هردوفتوتا كينيا الدنيا كانت أرقمتنو دوران درسي وانتن إرقانا ما أستاذوني كينيا وندنو إمام كينيا شيخ مركز إمام مقالة سنبو كنتان ولتقبا أكا علماء قبسيسو داف قبسو ديرارا كنتراني وادنو آساتراني أكو مكانا شيخني كينيا شيخ جمال فارس داعي بي كينيا أكا بيتي قوتوت كان بكون در ديماني ورميا قوتورنا نودان دعوة قد أجرون حتى إساني وليد دفني أكاتا علماء نتقبسيفمو hundumayyuu irratti dubbataa jirra kanaaf hamma alhamdulillahi rabbil alamin mana isaaniillee marraa hedduu itti deddeebi'uudhaan akka manni sheeka keenya ijaaramu goonee manni isaanii ijaaramee jira akkuma kana markazni yookaan bakka ilmiin itti qaraamu addaraashi guddaa 20 fi 25 kanatti dhiyaatu ijaaramee jira kunoo akkuma isin agartan kana bakka ilmiin itti qaraamu bakki kuni amma immoo inshallah eeyyama rabbii guddaatiin sheekni keenya guddaan sheek awwal ilmi bira aalima guddaa magaalaa Saqqaa keessatti kan ilmi barsiisaa jiranu isaan bira dhannee fudhachuudhaaf aalima guddaa ilmiidhaan beekaman fudhachuudhaaf xarrii gaafa 17 akkammoo ammas amajjii 17 miti amajjii 17 jechuudha akka afaan oromootti akka afaan arabifaatti sha'abaana gaafa 6 inshallah ta'ala ulama in Kenya bakka garaa irratti argamtanu magaalaa Jimmaa Kasaqqaa ka gartanii Shabee irratti argamtanu biyyoota garaa keessatti du'aatonni argamtanu magaalaa Finfinnee keessatti illee warri argamtan du'aatonni dhalattoonni biyya kanaallee kan jirtan bakka addunyaa kanarraa Afrikaa Isiyaarra kan jirtan sagaleen keenya kun kan isin qaqqabe inshallah ulama keenya konferinsii guddaa inshallah alima kana finne warisul anbiya ulamaan dhaaltu anbiyotaati jedhani dhaala anbiyaa kana dachii kana keessatti qubsiisuudhaaf yeroo ammaa kana yeroo ilmiin citaa deemaa jiru yeroo ilmiin gabaabbataa deemaa jiru ilmii kana lafa dhaabuudhaaf magaalaa Somboo keessa yeroo jalqabaaf aalimni guddaan qubatee darasaa baafletatti diriirsee ilmii qaraasisuudhaaf akka inni dhufee taa'ee jalqabsiisuuf qabsoon kun irra jirama guyyaa gaafa sanaa dhiiraa dubartii otuun jedhin kan sagaleen kun isin bira qaqqabe qabeenya keessaniinis yaada keessaniinis qaamaan kan dhufuudhaan dandeessanus guyyaa gaafa sanaa akka nu hordoftanu maqaa rabbiiti waamicha isinii goonee jirra barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya gama sagantaa xumurannee gara magaalaa Sombootirraa
gara Jimmaatti galuudhaaf kunoo ulaarra geenye jirra. Waan nuti waraabnee fi waan nuti isinii goone hunda isaatu akka nuuf qeebaltan isiniin jenna. Sheekotiin gurguddaan kan har'a dhufan kana qofa isinitti hin fakkaatin kan kaameraa duratti mul'atanitti hangana malee ganaadha jechuudha. Kan biraa isiniif mul'atudha. Sagantaa gurguddaa irratti hanga walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Madrasaa Somboodhaati. Biyyi magaalaa Somboodhaati. Akkasumatti nu quba qabaadhaa isiniin jenna. Wal faana jirraa isinis nu faana jiraadhaa. Wassalaamu alaikum. Keessaafuu ijoolleen asirratti waa goggodhaa turtan hundi keessanuu sochiin keessan asirra gahee jira. Inni xumuraa guyyaa xarrii 17 jettan sana wal agarra. Shaabaana guyyaa jahaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nagaatti isiniin jenna nu gabaadha. Guyyaa gaafa xarrii 17 muhaadaraa keenya warafaan keenya nurraa nafinaa jiniire. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Xarrii 17tti Xarrii 17tti nafinaa magaalaa Somboo. Allahu akbar. Allahu akbar jechaadha. Gama kiyyaanillee garaana dadhabullee nagaatti jechaatu musliin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.